Feestivaalli Ispoortii Magaalaa Finfinnee Marsaa 2ffaan dorgommiiwwan ispoortii adda addaan istaadiyeemii Abbaay eegale. Feestivaalli Ispoortii ergama gootummaan bahachuu ispoortiin cimina Qaamaafi sammuuf mata dure jedhuun gaggeeffamu kun bakka Kantiibaa Itti Aanaafi Hogganaan Biiroo Misooma Indaastirii Magaalaa Finfinnee Obbo Jaanxiraar Abbaay argamanitti jalqabe. Magaalaan Finfinnee jiraattota isheef mijaattuu ta'uuf hojiiwwan namooma irratti xiyyeeffatan hojjechaa jirti. Hojiiwwan magaalatti misoomsuun hojjetamaa jiraniin cinaatti magaalaa nageenya amansiisaa lammiilee ishee eeggame taasisuuf gaheen poolisii olaanaa ta'uu Kantiibaa Itti Aanaafi Hogganaan Biiroo Misooma Indaastirii Obbo Jaanxiraar Abbaay himaniiru. አዲስ አበባ እንደ ስሟ ውብ እንደ ተለቋም የአፍሪካ መዲናነቷን ከማረጋገጥ አኳያ Magaalaa Finfinnee akkuma maqaa isii magaalaa miidhagduu taasisuu fi gaheen poolisii kennaa salphaa miti. Magaalaan Finfinnee magaalaa teessoo gamtaa Afrikaati. Misooma magaalattii keessatti hojjetamaa jiran sadarkaa idil-addunyaatti maqaa isii ol kaasee jira. Magaalaan saffisaan guddataa jirtu. Guddina isii kanatti fufsiisuuf ammoo poolisiin qooda guddaa qaba. Feestivaalli Ispoortii sochiiwwan ispoortii dirree keessatti taasifamuun cinaatti gama hawaasummaan siyaasaa fi misooma biyyaa keessatti faayidaa guddaa qabaachuu Obbo Jaanxiraar dubbataniiru. የዛሬው ስፖርታዊ ውድድርና ፌስቲቫል ለፖሊስ ሰራዊታችን ካለ አካል ብቃት ፋይዳ በዘለለ Dorgommiin feestivaalaa ispoortii addaa kun poolisii kennaa fi sochii ispoortiin cinaatti siyaasa misoomaa fi guddina biyya keenyaa keessatti gahee mataa isaa qaba. Ispoortiin naamusa, ispoortiin dirree injifannooti. Poolisiin kenna ispoortiin Gahoome nageenya lammiilee isaaf waardiyaa cimaa akka ta'u barbaanna. Dabalataan magaalaa keenya keessatti humna poolisii gahaa ta'e kutaalee magaalaa Finfinnee hunda biraan ga'uun jiraattonni magaalattii poolisiin jira jedhanii akka isaan abdiin socho'an taasisneerra. Ispoortistoonni dorgommicha irratti hirmaatan jabaatanii hojjechuun boru biyya bakka bu'anii maqaa Itoophiyaa sadarkaa idil-addunyaatti ol kaasanii waamsisuu akka qaban ergaa dabarsan Obbo Jaanxiraar Abbaay. በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉ የፖሊስ አባላት Miseensonni poolisii dorgommii kanarratti hirmaataa jiran humna dabalataa magaalaa keenyaa fi biyya keenyaa teetanii dorgommii ispoortii bunyaan atileetiksiin bu'a qabeessa teetanii injifattanii alaabaa biyyattii sadarkaa idil-addunyaatti akka ol kaachan amaanaa isiniin jedhuu fedha. Dorgommiin ispoortii miira tokkummaa fi jaalala biyyaa kan cimsuu fi ispoortistoota guddattoota boruu biyya bakka bu'an iddoo itti horatamudha. Dabalataan qophaa'ummaa poolisii kan agarsiisu kan jedhan ammoo hoogganaa biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalaa Finfinnee Obbo Assagidoo Hayla Gorgisiidha. Dorgommiin feestivaala ispoortii kun iddoo ispoortistoota guddattoota boruu biyya bakka bu'an sadarkaa idil-addunyaatti alaabaa biyyattii ol kaasan itti horannoodha. Dabalataanis qophaa'ummaa poolisii keenyaa mirkaneessuun cinaatti nageenya magaalaa keenyaa waaressuuf shoora guddaa qaba. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ispoortii guddisuuf xiyyeeffannoo addaa itti kennee hojjechaa jira.